Hello everyone, welcome to the Burka Bekumsa channel. Today we will learn English speaking practice part 3. Ashama akkam jirtu hordoftoonni Burka Bekumsaa hundi. Barnoota keenya guyyaa har'aa Ingliffa dubbachuu shaakaluu kutaa 3ffaadha. Barnoota keenya guyyaa har'aa kallattiimaan haa eegallu. Like, subscribe, share gochuu keessan hin dagatinaa. Can you show me the way? Karaa natti argisiisuu dandeessaa? Where did you put my shoes? Kophee koo eessa keesse? The teacher is speaking very slowly. Barsiisaan baay'ee suuta dubbachaa jira. Which book do you like most? Kitaaba kam caalaatti jaallatta? Please wake me up early tomorrow. Maaloo boru ganamaan na kaasi. Please close the window very quickly. Maaloo dafii foddaa cufi. He finished his lunch very quickly. Inni laaqana isaa dafee xumure. When will the game start? Today? Taphni har'aa yoom jalqaba? I want to buy new clothes. Ani uffata haaraa bitachuun nan barbaada. Why is the train late today? Baaburri har'a maaliif ture? I cannot remember his last name. Ani maqaa abbaa isaa yaadachuun dadhabe. What did you buy at shop? Suuqii irraa maal bitatte? Is the shop open on Sundays? Suuqichi dilbata banaa tura? You must follow the school rule. Seera mana barumsaa hordofuun sirra jira. Where can I wash my hands? Eessatti harka koo dhiqachuun danda'a? Why are you walking so fast? Maaliif akkas ariitiin deemta? They live in a peaceful village. Isaan ganda nageenya qabu keessa jiraatu. Can we go to museum today? Nuyi har'a gara goda hambaa deemuu dandeenyaa? I will meet you at gate. Karra biratti wal argina. Reading helps to reduce your stress. Dubbisuun dhiphina kee gadi buusuuf gargaara. What are you planning this evening? Galgala kana maal gochuuf karoorfatta? Why is the main gate locked? Karri guddaan maaliif cufame? Will the rain stop very soon? Bokkaan dhiyootti ni caamaa? They are building a new school. Isaan mana barumsaa haaraa ijaaraa jiru. Do you need an extra pillow? Boraatii dabalataa ni barbaaddaa? Did you check the expiration date? Guyyaa yeroon itti darbu ilaaltee? What is the longest African river? Lagni Afrikaa keessaa inni dheeraan kan?
She wants to buy warm jacket. Isheen jaakkeettii ho'aa bitachuu barbaaddi. Sharing ideas helps the community grow. Yaada qooduun hawaasni akka guddatu gargaara. Where can I find quiet place? Eessattan bakka callisaa arguu danda'a? Why are you laughing at me? Maaliif natti kolfita? Please open the main gate now. Maaloo amma karra guddaa bani. Please call me back very soon. Maaloo dhiyootti bilbila naaf deebisi. He drives his car carefully. Inni konkolaataa isaa of eeggannoon oofa. This simple lesson helps a lot. Barumsi salphaan kun baay'ee gargaara. What did you tell the teacher? Barsiisichaan maal jette? Is the medical clinic open now? Kiliinikni fayyaa amma banaadha. Hard training makes you very strong. Shaakala jabaan baay'ee si jabeessa. You must speak the truth, always. Yeroo hundumaa dhugaa dubbachuu qabda. Why are you checking the time? Maaliif yeroo ilaalta? I'm waiting for my friend. Ani hiriyaa koon eegaa jira. They live near a beautiful lake. Isaan haroo bareedaa bira jiraatu. Can we rest under this tree? Muka kana jala boqochuu dandeenyaa? What is your favorite Oromo's holiday? Ayyaana Oromoo keessaa kam caalaatti jaallatta? Please sit down on this chair. Maaloo teessuma kana irra taa'i. Are you learning a new language? Afaan haaraa barachaa jirtaa? Walking daily keeps your heart healthy. Guyyaa guyyaan deemuun onnee kee fayyaa taasisa. My older brother is a driver. Obboleessi koo hangafi konkolaachisaadha. We must share our traditional values. Nuyi duudhaa aadaa keenyaa qooddachuu qabna. Why is the school library closed? Manni kitaabaa mana barumsaa maaliif cufame? Please wait for me at gate. Maaloo karra biratti na eegi. Drinking warm milk helps with sleep. Aannan ho'aa dhuguun rafiitiif gargaara. Why are you standing over there? Maaliif achi dhaabbatta? Please turn off the television now. Maaloo amma televiizinii cufi. Who wants to go out first? Eenyutu jalqaba ala deemuu barbaada? Please wake up your little sister. Maaloo obboleettii kee quxisuu kaasi. He washes his clothes every Saturday. Inni sanbata hunda uffata isaa miica.
Do you drink coffee every morning? Ganama hunda buna ni dhugdaa? Why is the baby crying now? Daa'imni amma maaliif boossi? We should preserve our cultural heritage. Nuyi hamba aadaa keenyaa eeggachuu qabna. Is the modern library open today? Manni kitaabaa ammayyaa har'a banamaadhaa? What are you bringing for dinner? Irbaataaf maal fidaa jirta? We must help our weak neighbors. Nuyi olloota keenya dadhaboo gargaaruu qabna. Never lose your inner hope completely. Abdii keessa keetii guutummaan guutuutti hin dhabin. Why are you sitting in darkness? Maaliif dukkana keessa teessa? What did you cook for dinner? Irbaataaf maal hojjette? What are you bringing for lunch? Laaqanaaf maal fidaa jirta? Please close the back door now. Maaloo amma balbala duubaa cufi. My aunt works at a hospital. Adaadaan koo hospitaala keessa hojjette. Where did you buy that book? Kitaaba sana eessaa bitatte? We must learn a new skill. Nuyi ogummaa haaraa barachuu qabna. My brother works at a bank. Obboleessi koo baankii keessa hojjeta. I'm going to the market now. Amma gabaa deemaan jira. We need to finish this work today. Nuyi hojii kana har'a xumuruu qabna. Please sit down and drink some water. Maaloo taa'i bishaan xiqqoo dhugi. You need to study hard for exams. Ati qormaataaf jabaattee qo'achuu qabda. Learning a new language takes much time. Afaan haaraa barachuun yeroo baay'ee fudhata. This book is very interesting to read. Kitaabni kun dubbisuuf baay'ee namatti tola. He is working at the big hospital. Inni hospitaala guddaa keessa hojjechaa jira. Please call me when you arrive home. Maaloo yeroo mana geessu natti bilbili. We need to save money for later. Nuyi yeroo boodaaf qarshii qusachuu qabna. Please drive safely on this wet road. Maaloo karaa jiidhaa kana irratti of eeggannoo nuufi. Learning from mistakes makes you much wiser. Dogoggora irraa barachuun caalaatti ogeessa si taasisa. The rain started while we were outside. Osoo nuyi ala jirruu bokkaan jalqabe. Respect other people if you want respect. Kabaja yoo barbaadde namoota biroo kabaji. Do you know where the bank is? Baankiin eessa akka jiru ni beektaa? Where are you going this weekend? Xumura torbee kana eessa deemaa jirta?
Knowledge is power in this world. Addunyaa kana keessatti beekumsi humnadha. What is the temperature right now? Amma ho'i qilleensaa meeqa? He always keeps his promises. Inni yeroo hunda waadaa isaa ni eega. Are you enjoying your new job? Hojii haaraa keetti gammadaa jirtaa? What are you thinking about now? Amma waa'ee maal yaadaa jirta? Why are you waking up so early? Maaliif akkas ganamaan kaata? Good health is the greatest hidden wealth. Fayyaa gaariin qabeenya dhokataa isa guddaadha. Please give me the total receipt. Maaloo nagahee kaffaltii guutuu naa kenni. Too much sugar harms your teeth. Sukkaarri baay'ee ilkaan kee miidha. Why are you skipping breakfast today? Maaliif har'a ciree dhiista? Fast cars create high road danger. Konkolaattonni ariifatan balaa daandii guddaa uumu. I will call you when I arrive home. Yeroon mana ga'uun sii bilbila. I forgot my phone at home today. Har'a bilbila koo manattan dagadhe. We need to finish this work quickly. Hojii kana saffisaan xumuruu qabna. You should always speak the truth. Yeroo hunda dhugaa dubbachuu qabda. Yaada qabdannaaf barreessaa. Barumsi keenya guyyaarraa kana fakkaata.